Viidiyoo na bukkee jiru kana ilaalaa. Obboloota kiyya in argitu jawwee kana jechaadha. Akka inni mana kushiinaa keessatti obboleettii tokkotu waraabee biyya hambaa keessaan naaf ergame. Obboloota koo in nyaannaa, in godhannaa, haadhaaf abbaa keenyaa dabarsinaa gaafa jedhanii gara biyya hambaa kana deemani. Waan mana san keessa jiru waan kosii waan hedduu waan baay'ee danda'u jechaadha. Nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii lafa goodaa wayii taa'ee viidiyoo kana isiniif hojjechaa jira. Viidiyoo kana kan na erge obboleettii tokkotu na erge. Obboloota koo viidiyoo kana gubbaarratti mee waa tokko dubbachuun barbaada. Laayikii sheerii godhaa akkanuma yaada qabdan koomentii jalarree kaasiniin jedha. Ijoollee baay'ee rakkoo akkanaa keessa akka jiran baasanii kan hin dubbanne kaameraan lafa jawween kun kan jiru kan jiraatu akkaataa ittiin waraaban akkaataa ittiin dubbatan kan hin qabne baay'ee isaaniitu jira jechaadha. Innaa obboleettiin kun jawween kun mana ishiin keessatti hojjettu keessa jiraata jechaadha. Jawween kun yeroo baay'ee ani irriiba in argadhu nagaan argadhu jettee mucayyoon tuni yeroo hunduma keessi koo boqonnaa hin qabu. Bakka jawwichaaf illee akka na laattutti niitittiin na doorsisti jettee jirti. Egaa Waaqayyo dabarsee akka hin kennine immoo beekamaadha. Garuu warri isa kadhatu in oolaa. Waanuma hundumaaf Waaqayyoon nama oolcha jechaadha. Rabbiin inni manaas hin baase jawwee itti dabarsee isin hin kennin. Ijoollee baay'ee isaanii jaraan doorsifamu. Baay'ee isaanii immoo kanaan sodaatamu. Mucayyoon tuni yeroo baay'ee wanti ishiin na doorsitu natu taalte kanaafan kukkutee si kenna jetti. Amma jawween kun osaan mana hin jiran jette kutaa eenyuu keessaa barriin banaadha. Achi keessa qallaba dhabee ba'e ta'uun beeku jette ka'ee ba'ee waarrateetu kushiinaa keessa bakka ishiin hojjettu kushiinadha. Kushiinaa baadiyyaati jechaadha. Wanti manni kun magaalaa keessa akkasitti kushiinaa isaanii hin bareeda akka isaanii gara baadiyyaati mana lama qabu jette. Inna jawwichi kun ba'ee waarrateetu kushiinaa keessa akkasitti naanna. Ishiin garuu gara jabummaan viidiyoo waraabdee mucayyoon tun jechaadha. Viidiyoo waraabdee jawwicha jechaadha. Ragaadhaaf jechaadha. Ragaadhaaf yaa kaawwamu malee garuu lubbuun mucayyoo kanaa wanta kanaan darbinaan baay'ee tokko namatti dhagahama. Garuu ani immoo waan tokko itti himeen jira jechaadha. Murteeffattee waan tokko akka hojjettuuf jechaadha. Akka gootuuf. Maaliif kontiraata ishiillee fixachuu geesseerti. Akkaataa ittiin gara biyyaa galtu tooftaa baafattee waarrattee akkaataa ittiin gara maatii ishiitti deebitu waan tokko hittimeen jira jechaadha. Sababiin isaa waggaa lama dhiisatii guyyaa lama iyyuu bineensa wajjin mana tokko keessatti gaafa galan akkam akka namatti dhaga'amu isinuu beektu. Isinitti nan barbaachisu jechaadha. Isa kana dhiisatii Waaqayyoon nama gargaara malee ammam hantuunni iyyuu yoo mana keessa seente ammam nama rifaasifti. Garuu immoo isuma bineensa afaan banee nama liqimsuu danda'u kanatti Waaqayyo lubbuu obboleettii kanaa otoo hin laatiin kontiraata ishii fixachaa jirti. Kanaaf gaafa sana inni baanana waraabe jettee jirti. Kaameraan mana sana keessa gara eenyu sana hin jiru waan ta'eef waraabde jechaadha. Yaa obboloota koo wantoonni akkanaa kun baay'ee biyyoota garaagaraa keessatti anis akkuma keessan biyya hambaan ture. Mana hunda keessa hin jiru. Manni inni keessa jiru mana tokko warra isa gabbaru warra beektu waan ta'eef isinitti immoo nan barbaachisu warra isaan buluudha jechaadha. Warra akkasitti eenyuudha kun. Doorsisni ishiin na doorsistu Waaqayyoon na gargaare malee yeroo hunda isaafan kutee si kennanaa jetti. Mucayyoon immoo afaan beekti waggaa lammaffaa keessa jirti waan ta'eef kutee tanan mataa keessa jala si buuse jetteetti. Waaqayyo yoo dabarsee na laate ilmoon bu'a jedheetu mana abdiidhumaan yoo na ga'e Waaqayyo yoo na ga'e kanaaf ammallee Rabbiin lafa isin jirtanitti isinillee haa eegu. Mucayyoo tana nagaadhaan akka ishiin maatii ishiitti deebitu adaraa keessan akkuma amantii keessanitti kadhadhaaf. Mucayyoo kana odoo ishiin morma ishii kutteetoo jawwichaaf hin laatiin akka hin laanne abdiin qabaanillee isanitti amane kana jechaadha. Sababiin isaa inni manaa baasee hin qaanessu waan ta'eef baay'ee tokko gara jabummaa isaanii kun na ajaa'iba siniin jedha. Bineensa wajjin akkasitti buluu isaanii deebi'anii immoo laala ijoolleen keenya immoo irrifatu kaan isaanii rifaatuudhaan illee kan qabame baay'ee isaanii jira. Mucayyoo wayii ani argeen jira viidiyoo tokko narratti erganii akkanuma eenyu akka taateen beeku sheer narratti goote ishiin immoo meeshaa keessatti gala. Garkaan meeshaa keessatti gala gara mataatiin jechaadha. Gara gadiisaatti dhiqi jedhanii harkaan na dhiqsiisan jettee harkaan dhiqi jechaadha. Lalame ammam siditti dhaga'amu.
Ijoolleen baay'een mana gaarii jirtu. Kaan keessan immoo rakkoo ciccimaa keessa akka jirtan beekamaadha. Ijoolleen rakkoo guddaa keessa jiran immoo baay'ee cinqamu, baay'ee dhiphatu. Kanaaf Waaqayyo isin haa oolchu isiniin jedha. Waan akkana mucayyoon tuni baay'ee sodaa cimaa keessa jirti. Baay'ee raafamaa jirti jechaadha. Isin hin argitu, warri hin beekne, warri mana isin jirtan hin jirre isin hin amantan. Garuu warri mana isin jirtan immoo jiruwwan akkana dhugumattu. Mucayyoon tokko simbirroota 4tu mana keessa jira jette. Simbirroota 4 saree 3 jette. Laalame isaan kun oggaalle simbirroonni sun wacci jette saree san shaaworii gashuu jira, simbira san shaaworii gashuu jira. Akkanumatti mitecha adurree isaanis yoo ta'e hin niqamti, simbirri isaanis yoo ta'e hin niqamti. Wanti bineensa haa ta'u waan urgashan sana dirqama dhiqsiisu ijoollee keenya malee akkasitti kosii wajjin hin gatan jecha ilaalan jechaadha. Kanaaf waan akkanaa kana kan danda'antu jira jechaadha ijoolleen danuu isaanii. Kaasaan immoo maa'uu kan hojiidhuma isaanii dhiibuu malee waan akkasii kan hin arginetu jira jechaadha. Mana isaanii keessa kan hin jirre mana isaan keessa galan. Isin baga iddilii argattanii baga isin gargaare Waaqayyo. Ani garuu carraa tokko argeen jira. Innis ji'a 7 ta'u waan na bira turte saree bitan jechaadha. Saree kana yaaduma ijoolleen kadhannaan bitan. Garuu maal akka ishiin qabdu hin beeku, saritti ani akkamatti keessi koo na jibbe. Na jibbee bakka gaafa ishiin harka koo lamaan na ciniintee bakka booda immoo namaa kennitu akkuma waan ani taa'u fakkeessitan ishiin namaa kennite saritti. Inni iyyati shaaworii yeroo gashan bishaan walitti beektu miti bishaan hoggaatti gadi lakkisan saritti wanni ishiin taatu hoggaa irraa goggogsuu akkuma namaa isaatti irraa goggogsu hoggaa isa atti banu san bane natti iyyite jechaadha. Hoggaa natti iyyitu sammuun koo na argatu. Waan akkasii kanan ji'a xiqqoo keessatti dabarseen iyyuu saree wajjin jechaadha. Ilaa isin immoo yaada wanni kun bineensa akkanaa kana Waaqayyo mucootana lubbuu ishii tiksee har'aan gahee borutti illee akka dabarsee ishiin kennine kubbaa amantii keessanitti kadhadhaaf isiniin jedha. Akka galtuuf immoo ala Waaqayyo hin mijeessa fi lammaffaa immoo amman beekumsa kootii ishii xiqqoo kanaa jechaadha. Akkaataa tooftaa ittiin baatu bichaa itti himaan ture jechaadha. Inni akkas isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Akka sodaattaniif akka birrattaniif osoo hin taane akkuma amantii keessanitti akka kadhattaniifan kunooti viidiyoo kana isiniif hojjedhe isiniin jedha. Obboleettiin waan baay'ee natti haasoftee jirti. Isinillee akkasuma mana keessan jira yoo kosiyyuu ta'e iyyuu waan kamiyyuu ta'e iyyuu akkuma amantii keessatti dhaabadhaa kadhadhaa isiniin jedha. Yeroo gaarii tursiin gaarii naaf qabaadhaa. Viidiyoo kana laayik sheerii godhaa. Yaada keessa immoo koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Baay'ee tursii gaarii. Chaawu baay'ee isin jaalladha.